Magaalaa Jimmaatti bara kana dargaggootaaf carraa hojii uumuuf hojiiwwan hojjetamaa tureen dargaggoota 22,000 ol gara hojiitti galchuun danda'ameera. Dargaggoonni kun hojiilee garaagaraa irratti gurmaahuun gara hojiitti kan seenan yoo ta'u, gama mootummaatiin deeggarsa iddoo hojiif liqiin akka taasifameefidha kan dubbatan. Waldaa Aliif Yaasin keessatti gurmaa'ee tan jedha. Waldaan keenya miseensa 35 walumaa galatti kan qabu yoo ta'u, nutis hojii damma oomishuu irratti gurmoofnee kan hojjechuudhaaf qophii keenya xumurree karaa hojiitti gallee jirra. ከመንግስት ብድር ወስደን ከዋልቆ እየሰራን ነው። mootummaa irraatii liqaa fudhannee gurmoofneeti hojjechaa kan jirru. Abbaa taayitaa qabeenya bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa irraatii dhiyeessii kan argannu achirraatii fudhannee kan nu raabsinu. Haala gaarii irra jira. ጥሩ ነው እየሄድንበት ያለነው አካሄድ አሁን ላይ። Dargaggoonni kun duraan yeroo isaanii haala hin taaneen dabarsaa turan. Haa ta'u malee erga carraan hojii uumameefiin booda yeroo isaanii bakka hojii isaaniitti dabarsaa akka jiraniif gara fuulduraattis cimanii hojjechuun dargaggoota biraaf fakkeenya akka ta'an nutti himaniiru. Gara fuulduraattis cimnee itti hojjennee kan kana caalu bu'aa guddaa argamsiifnee dargaggoota gandoolii keenya keessa jiran kan ganda keenya ala jiran illee fakkeenya ta'anii argamuudhaaf kutannoodhaan kaanee jira. የምናመርተው ለፎርም ወርክ የሚሆኑ ጣውላዎችንና ሞራሌዎችን ነው። Kan oomishnu bu'aalee mukaa garaagaraadha. Haala gaarii irra jirra. ጥሩ ነው አሁን ያለንበት። Magaalaa Jimmaatti dargaggoota carraan hojii uumameefiin dabalatatti dargaggoota haaraa 4,000 ol guyyaa tokkotti gara hojiitti galchuun danda'ameera. Sirnicha irratti kan argaman hoogganaan biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa obbo Maatiyos Sabbooqaan magaalichatti dargaggoota gara hojiitti seenaniif iddoon hojii dursee qophaa'uu dubbataniiru. Sadarkaa magaalaatti nama 4,100 kan ta'u carraan hojii kan uumame yeroo ta'u, kanas karaa wal fakkaatuun ganda 17 magaalli qabu kana keessaaniiti tokko tokkootiin adda ba'ee potenshaal adda ba'eetudha carraan hojii uumuudhaaf namoota kana hojimaata eegamee carraan hojii akka uumuuf kan yaalame jechuudha. Gurmeessuu qofa osoo hin taaneeti amma namooti gurmaa'an kun maaliin hojiitti galuu kan jedhu sana yoo fudhanne kilaasterrii dammaa jira, kilaasterrii indastirii godoo jira, kilaasterrii himaataadhaaf qophaa'ee gara bilookii 13 ol kan ta'u magaalaa keessatti qophaa'eedha kan inni jiru. Lafti sakkaatuma kanaatiin qophaa'eetti jira. Sadarkaa biyyaatti ji'oottan 5 itti aanan keessatti dargaggoota miiliyoona 1.1 ta'aniif carraa hojii uumuuf hojjetamaa jira. Kana keessaayis dargaggoonni 500,000 ol naannoo Oromiyaatti carraan hojii kan uumamuuf akka ta'e obbo Maatiyos ni dubbatu. Akka Oromiyaatti 500,000 fi 53,000 kan ta'aniif carraa hojii dhaabbii uumuudhaaf hojjechaa jirra. Carraa hojii uumnu kana keessatti dargaggoota hojii dhabeeyyii yuunivarsiitii irraattis kan eebbifamanii ba'anii dargaggoonni dubartootni as keessatti akka isaan hirmaataniif hojii guddaa xiyyeeffannoo guddaa kennanii hojjechaa jirra. Haala wal fakkaatuun godina Jimmaattis guyyaa tokkotti dargaggoota 9,000 ol gara hojiitti akka galan himameera.